Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshin nageenyi badhaadha. Sagantaa barumsa keenya darban irraa hedduu akka fayyadamtan abdii qabna. Mata dureen sagantaa keenya har'aa ammoo shaakala jechoota hudhaa kan jedhu ta'a. Kanaafuu agaruma sagantaa keenyaatti nu wajjin tura. Barumsi kun yoo isinitti tole hiriyoota keessaniitiif hiraa. Isinis like, subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Akkasumas yaada qabdan nuu kennuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa jechaa gara barumsa keenya kutaa har'aatti asumaan waliin ceena. Jechoota hudhaa. Afaan Oromoo keessatti hudhaan qubeedha malee mallattoo sirna tuqaalee miti. Kanaaf hudhaan qubee dubbifamaa keessatti ramadamaa jechuudha. Innis jechoota hudhaa qaban keessatti bakka sagaleen hudhamaa yookaan baasanii dubbachuuf nama rakkisu galuun tajaajila kennaa jechuudha. Qubeen hudhaan kun yookiin mallattoo qubee jenna. Qubee dubbifamaadha jenneerra. Mallattoon kun yookiin qubeen kun bakka sagalee baasuun nama dhibu yookaan sagalee hudhamaa qabu sana irratti galuudhaan tajaajila jechuudha jechoota hudhaa qaban keessatti. Qubeen hudhaa kun qubee dubbachiiftuu fi qubee dubbachiiftuu gidduu galuudhaan tajaajila kennaa jechuudha. Qubeen dubbachiiftuu gosa adda addaas ta'uu danda'a. Gosa tokkos ta'uu danda'a. Jidduu isaanii galuudhaan tajaajila nuu kenna. Kalammataa qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiiftuu gidduu galuunis tajaajila kennuu ni danda'a jechuudha. Qubeen hudhaan kun yookiin mallattoon hudhaan jechuudha. Fakkeenya fudhanneet waliin ilaallaa. Sanarratti sirriitti baruu dandeessu jechuudha. Qubeen hudhaan kun maalidha? Jechoonni hudhaa qaban maal fakkaatu kan jedhu bal'inaan sirriitti gad fageenyaan waliin ilaalla. Kanaafuu asumaan gara shaakala keenyaatti waliin haa ceenu. Fakkeenyaaf jechi AO jedhu kuni qubee dubbachiiftuu gosa garaagaraatu walitti aanee dhufe. Kanaaf qubee hudhaa kanatu gidduu galee tajaajila isaan addaan baasu nuu kennaa jechuudha. AO jecha AO jedhu kana keessatti mallattoo iddoo qubeewwan dubbachiiftuu gosa garaagaraa walitti aananii dhufan kana gidduu galuudhaan tajaajila kan nuu kennu qubee hudhaa kana jechuudha. AO jechuun hiikni isaa beekamaadha. Gosa ilkaan keessaa ta'es duuba irratti argamu, mangaaga duuba irratti kan argamu AO jedhama. Kanaaf innaa barreessinu akkaataa kanaatiin addaan baasuudhaaf nu tajaajila jechuudha. Fakkeenya biraa osoo re'ee jenne re'ee amma kun akkaataa kanaatti walitti aanuu hin danda'u. Qubeen dubbifamaas ta'e dubbachiiftuu lamaa ol walitti aananii barreeffamuu hin danda'an jenneera. Kun seera afaan Oromooti. Kanaaf asitti immoo qubeen dubbachiiftuun sadiitu walitti aane. Kana walitti aanee akkatti barreeffamuu hin danda'u. Kanaaf sagaleen kunillee ree jedha yoo dubbachuu danda'e illeeyyuu malee hin dubbatu, garuu ree jedha malee re'een jedhu. Kanaaf re'ee akka nuu jedhuuf hudhaa kana gidduu galchinaa jechuudha. Tolee, mallattoo hudhaa kana gidduu galchineet addaan baasne. Re'ee. Amma re'ee jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf tajaajilli isaa jechuun bakka kanatti amma sagalee re'ee hudhamaan jira. Sagaleen hudhamaan jira. Re'ee bakka inni irratti sagaleen baasuuf nama dhibu wayii ni jira. AO nus bakka kana irratti sagaleen hudhamaa wayii ni jira kan baasuudhaaf nama rakkisuu jechuudha. Kanaaf jechoonni hudhaa warreen akkasitti sagalee baasuudhaaf nama rakkisan kana mallattoo hudhaa yookiin qubee hudhaa kana fayyadamuudhaan barreessinaa jechuudha. Hedduu shaakallaa. Jechi biraa fakkeenyaaf ta'e yoo jenne taatee waa tokko kan agarsiisudha. Ta'e amma qubee dubbachiiftuu gosa biraatu walitti aanee dhufe
Iddoo kana gidduutti dirqama qubeen dubbachiiftuu gosa adda addaa walitti aanee dhufe dirqama kan gidduu galu qubee hudhaa kanaa jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaatiin fayyadamtu. Keessaayyuu warreen afaan Oromootiif jalqaba taatanii sin dhibaa jennee waan yaadnuuf kanaaf haga dandeenye jechoota hudhaa kana tarreessinee sin agarsiisuu yaalla. Kanaaf warri beektanis asuma ilaalaa nu wajjin turaa. Ka'uu otoo jennee ka'uu bakka kanarratti sagaleen hudhamaa jira yookiin qubee adda addaa qubee dubbachiiftuu adda addaatu walitti aanee dhufe. Kanaaf jidduu galuun dirqama jechuudha. Dirqama gidduu gala. Har'a otoo jennee har'a fakkeenyaaf har'a otoo jennee har'a naannu sagaleen hudhamaa bakka kanarra ni jira. Har'aan jennu otoo hudhaan kun jiraachuu baate haraadha. Argitanii? Haraadha malee har'a jechuu hin dandeenyu. Kanaaf mallattoo hudhaa kana innaa galchinu har'a jedha jechuudha. Har'a sagaleen asitti baasuun nama rakkistu hin jirti. Har'a akkatti barreeffama. Kanaaf tajaajilli lammataa inni nuu kennu jenne dura qubee dubbachiiftuu fi qubee dubbachiiftuu gidduu galuudhaan tajaajila kenna irraa amma immoo qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiiftuu gidduu galuudhaanis tajaajila ni kenna jechuudha. Mallattoon hudhaan kun asitti qubeen raan qubee dubbifamaadha. Aan immoo dubbachiiftuudha. Kanaaf jidduu kana galee sagalee bakka baasuun nama rakkisu yookiin hudhamaa qabu kana jidduu galuudhaan tajaajila har'a kan jedhu kana arganne jechuudha. Namoonni akkatti barreessan jiraachuu malu. Har'an jedhanii hara jedhanii barreessu. Hara jechuun hiika ni qaba miti. Haroo bakka bishaan ciisu wayii hara ni jedhama. Sun hara jedha malee kuni har'a miti kan jedhu. Kuni har'a otoo hin ta'in hara jedha. Nu garuu kan jechuu barbaanne har'a jechuu barbaaddan qubee hudhaa kana iddoo kanarratti galchuudhaan tajaajilamuu dandeessu jechuudha. Qubeen hudhaa kunillee akka qubee dubbifamaatti waan tajaajiluuf iddoo kana qubeen dubbifamaa jabeessa sagaleen jabaan ni jira yoo ta'e iddoo kanarratti raa kana yookiin qubee dubbifamaa lama taasisuu hin dandeenyu. Tokkuma ta'eetu barreeffamaa jechuudha. Maaliif qubeen dubbifamaa lamaa ol walitti aanee barreessuu hin danda'amu jenneerra. Qubeen dubbachiiftuus lamaa ol walitti aanee barreeffamuu hin danda'u jenneerra. Kanaaf haala sanaatiin kun qubee dubbifamaa keessatti galeetu tajaajila akkasii nu kenna. Akkasitti barreessinaa jechuudha. Har'a kan jedhu qubee sagalee hudhamaa waan qabuuf mallattoo yookaan qubee hudhaa kana galchineet itti tajaajilamna. Qal'aa jechi baay'ee beekamaan iddoo kanatti itti fayyadamnu hudhaadhaaf qal'aa amma qal'aa naannu iddoo kanatti sagaleen hudhamaan jira. Qal'aa iddoo kanarratti sagaleen hudhamaan jira. Qal'aa jennaa jechuudha. Ashaqallu fal'aana innaa barreessinu akkasitti barreessina. Kabiraa midhuu beektu. Midhuu jechuun maalidhaa? Dafanii waa ilaalanii deebi'uudha. Of duuba dafanii waa ilaalanii deebi'uun midhuu jedhama. Yookaan of duubas ta'uu danda'a, of cinattis ta'uu danda'a. Midhuun waan dafnee ilaallee deebinu waan tokko jiraachuu dhiisuusaa adda baafachuuf jecha yookaan immoo waan sirriitti ilaaluu sodaannu tokko dafnee ilaalee deebi'uun sun midhuu jedhama.
mil'uu iddoo kanatti sagalee baasuun nama dhiba. Mil'uu sagalee udhamaatu jira. Qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiiftuu gidduu galuun nu tajaajila jechuudha. Amma rom'uu otoo jenne rom'uu kan jedhu akkatti barreeffama. Rom'uu. Tole. Re'oota otoo jenne re'ootas jedhamuu danda'a. Re'oota baay'isuudhaaf. Ta'uu waan tokko ta'uu yookaan immoo raawwatamuusaa agarsiisaa jechuudha. Ta'uu jechuun raawwatamuu jechuudha. Ta'ii jechuun immoo waan ta'e tokko yookaan immoo taatee jechuudha. Ta'ii. Qubee dubbachiiftuu fi qubee dubbachiiftuu taanaan gosa adda addaa yoo ta'an gidduu akka galu beekamaadha. Gidduu galchitu jechuudha. Oddoo sagaleen qubee dubbachiiftuu gosa garaagaraa walitti dhufu dirqama gidduu gala waan ta'eef waan sun rakkisuun qabu. Iddoo sagaleen immoo qubee dubbachiiftuu gosa tokkoo ta'e 3 ta'anii yoo dhufan yookaan 4 ta'anii yoo dhufan jidduu isaanii galuun dirqama jechuudha. Bakka 4 ta'anii yoo dhufan bakka 2tti kutuu qaba jechuudha. Sagaleen qubeen dubbachiiftuu 2 ol walitti aanee galuu hin danda'u. Qubeen dubbifamaas akkasuma jennee irra waan ta'eef sana seerota sana fayyadamnee adda baasuu dandeenya. Garuu jechuu barbaannu sana jecha dubbachuu barbaannu sana sagaleen gara duraatti dheeratamu gara duubaatti dheerata kan jedhu adda baasnee yoo wal fakkaatee akkaataa sanaatti amma re'ee innaa jenne sana re'ee kan jedhu keessatti amma ee 3 jira. Ee asitti kunnamoo iddoo kanarratti kunnamoo iddoo kanarratti re'ee jennamoo re'ee jennaa kan jedhu adda baafachuu qabna jechuudha. Kun adda kan nu baasu jechichuma naa dubbannu dubbachuudha. Jechicha naa dubbannu qoruudha jechicha. Re'ee jenna malee re'een jenna. Kanaaf eessarratti akka cite eessarratti hudhaan kun akka gale jechuudha. Beekuu qabna jechuudha. Qorree ilaalla. Qortanii yoo ilaaltan re'ee jenna malee re'een jenna. Yoo as gale re'ee jedha. Sagalee isa fuulduraatti isa jalqabaatu dheerata. Re'ee jedha. Re'ee jechuun sirrii miti jechuudha. Re'ee jechuun sirrii miti. Kanaaf eessarratti akka hudhaan galu nu agarsiisa jechuudha. Yoo sagalee dheeraa sagalee gabaabaa sana sirriitti shaakaluun barbaachisaadha. Isa sirriitti shaakallaan jecha innaa dubbannu jechi sun sagaleen iddoo kamitti dheerataa gara fuulduraamo gara duubaatti dheerataa kan jedhu qorree ilaalla. San booda akka sanaatiin barreessinaa jechuudha. Si'i otoo jenne si'i jechuun ati jechuudha miti si'i barreeffama akkatti barreeffama. Deddeebi'uu waan tokko deddeebi'ee dhufa ta'e maal ta'a? Deddeebi'uu ta'a miti jedhe. Deddeebi'uu se'achuu beektu? Se'achuun jechuun garaa baruudha. Daa'imni fa'aa nama se'attee jedhu miti. Nama se'attii jedhu. Se'achuun kun sodaa dhiisuudha. Yookaan immoo garaa keessa baruu, garaa nama tokko keessa baruu, sodaachuu dhiisuu, se'achuu jechuun akkasidha. Se'achuun kun sodaachuu yennaa dhiistu kabaja kennuuf fa'aa dhiisuu danda'a. Waan akkasii qaba. Warra hin beekneef warri beektan se'achuu yennaa jennu akkatti barreessinaa. Qubee dubbachiiftuu gosa garaagaraa ee fi aatu iddoo kana jira. Kanaaf iddoo kana addaan baasuudhaaf itti gargaaramne jechuudha. Salphaadhumatti. Se'uu beektu hiikasaa?
Se'uu jechuun akkas ta'aa laata jedhanii itti fakkaachuudha. Se'uu jechuun se'uu. Xaa'oo beektu warri xaa'oo hin beekne warri qottanii beektan xaa'oo ni beektu. Xaa'oo isa lafatti facaasan sanaa jechuudha. Kosii isin dikee beektu warri keenya dikee beekuu dandeessu. Sunis waanuma akkasiirraa hojjetaman natti fakkaata. Warra keemistirii nu gargaaruu dandeessu iddoo kanatti xaa'oo. Tole qubee dubbachiftuu gosa garaa garaatu walitti dhufa. Sittis kanaaf dirqama galaa jechuudha jidduu kana. Mallattoonudha yookiin qubeenudha. Mallattoon illee hin jennu qubee jenna. Qubeenudha kun bakka sagaleen dubbachiftuu gosa garaa garaa jiru irratti walakkaa isaanii seenuudhaan tajaajila kenna. Ka'i yoo jette nama tokko nama ajajaa jirta jechuudha. Ka'i jennaattu akkaataa kanaatiin ajaja kenniteefi jechuudha. Kaka'umsa naannu akkatti barreessina. Kaka'umsa hiika isaanii beektu. Ka'e yoo jette eenyutu ka'e? Isa jechuudha. Isa kan jedhu hiika isaati. Inni ka'e kan yoo jettu saalli dhiira ta'uusaa waan agarsiisudha. Tole lafaa ol ka'e asii ka'e tajaajila iddoo adda addaatti galee tajaajila kennuu danda'a. Ka'e kan jedhu kuni akka galumsaatiin illee hiika adda addaa qabaachuu danda'a. Ka'e naannoo qubee dubbachiftuu gosa garaa garaatu walitti dhufe jechuudha. Asittis mo'e otoo jenne mo'e. Tole mo'icha akkasitti barreessina. Tole itti hafuufnu mo'achuu. Ba'aa otoo jenne ba'aachuun waan baatamudha miti ba'aa. Mi'aa jechuun gatii qaalii kan qabu jechuudha. Mi'a otoo jenne mi'aa fi mi'a kan jedhu garaa garaa jechoonni kun hiika adda addaa qabu. Mi'a jechuu barbaadanii mi'aa jechuu dandeessu. Innaa barreessitan dogoggoradha jechuudha. Kanaaf mi'a jechuun inni kun qodaa jechuudha. Meeshaalee jechuudha hiikni isaa. Mi'aa jechuun immoo gatii qaalii kan qabus jechuu dandeenya. Gama biraatiin immoo waan mi'aawaadha jechuus ni danda'ama. Mi'aa yoo jette hiika lama qabaachuu danda'a. Kanaaf akkaataa sagaleen kun itti dheeratu gabaabbatu irratti hundaa'uudhaan hiika adda addaa kennuu danda'a waan ta'eef isa kanallee ilaaladha. Itti hafuufnu mi'aawaa naa barreessinu itti barreessina. Mi'aawaa mi'ooftuu waan mi'aawu jechuudha. Mi'oota yoo jennes akkaataa sanaatiin mi'oota jechuun qodaa yookaan meeshaalee jechuudha. Tole ce'e otoo jenne ce'e jedha. Laga ce'uu ta'uu danda'a. Ce'umsa jechuun karaa ittiin gara tokko gara biraatti ittiin ce'an yookaan darban jechuudha. Du'a namni baay'een ni jibbaa miti. Du'a namni baay'een ni sodaatadhani. Ni sodaachistedha nama baay'ee. Du'a innaa barreessinu akkatti barreessina. Du'uu innaa barreessinu immoo akkatti barreessina. Okay? Du'e
qubeen dubbachiftuu gosa garaagaraa yookaan gosa tokkos amma iddoo kanatti gosa tokkotu walitti dhufe du'uu iddoo yeroo kanarratti kanaaf bakka sadi ta'anii qubeen dubbachiftuu walitti dhufan kana keessaa bakka ta'e irratti cituu qaba. Sagalee isa gara fuulduraamu isa gara duubaatti irra dheerate du'uu ennaa jedhu isa gara duubaatti dheerate. Kanaaf asittan kutadhe jechuudha. Asittan mallattoodha qubeedha galchadhe. Kanaaf jecha sirriin barreesse jechuudha. Du'uu jechaan akkasitti barreeffama. Du'uu jenna. Du'e kan jedhus qubee dubbachiftuu garaagaraati. Kanaafuu bakka sana irratti galuudhaan tajaajila nuu kenniti. Dil'uu beektu warri horii tiksanii ni beeku. Warri horii qaban fa'aa sirriitti ni beeku. Keessaayyuu warri baadiyyaatti guddatan ni beektu. Dil'uu jennee barreessina. Diilallaa jechuun waan qorraadhamti. Diilallaa fa'a. Keenyaaf fa'a tarreessinee kaane isaan akkas fa'annaa jennu fa'aan akkatti barreeffama. Fa'a sagalee fa'aa fi sagaleen fa'aa hin dhufa. Achiin qubeen dubbachiftuu inni itti aanu suni bakki inni irratti citu sun sagaleensaa fa'a jennee barreessinuudhaaf akkasitti barreessinaa jechuudha. Otoo akkasitti barreessine fa'aa jedha malee fa'aan jedhu. Fa'aa jedha malee fa'aan jedhu jechuudha. Tole kanaaf haala kanaatiin mallattoo kanatti tajaajilamneetu barreessina. Tole fe'uu kan jedhu kuni fe'uun kanas waa irratti baasanii ba'aa ta'e waa irratti baasanii fe'uudha mitiire. Konkolaataa ta'uu warri haa ta'u irratti fe'uu jechuudha. Baachisuu jechuudha. Hiikni isaa fe'umsa hiika jechoota kanaa ni beektu jennee yaadna. Kanaaf hunda isaanii hiikni isaanii maal akka ta'e sirriitti keessa gadi buuneen ibsinu. Garuu jechoonni kun jechoota afaan Oromoo keessatti hiika qabanidha. Kan hiika hin qabne hin barsiisnu. Jechoonni hiika hin qabne illee jechoota hin jedhaman jechuudha. Ho'a tani ho'a. Tole ho'ina ho'isiisuu waan tokko akka ho'u taasisuu akka danfu taasisuu jechuudha. Ja'a fakkeenyaaf lakkoofsa ja'a naa barreessinu. Ja'a jennee barreessuudhaaf qubeedhaan akka kanatti barreessinu. Ja'a makana ja'a jetta malee ja'an jedhu kun ja'a jennee barreessuudhaaf mallattoodhaa kanatti kan qubeedhaa kanatti tajaajilamna. Haala kanaatiin ji'a kun qubee dubbachiftuu gosa garaagaraatu walitti aanee dhufe. Kanaafuu akka mallattoodhaa kan qubeen hudhaan kun jidduu jirtu beekamaadha jechuudha. Waan sirraa akkasuun qabu. Ji'oota yoo jennee ji'oota innis akka sanaatiin gidduu gala iddoo adda addaa qubeen dubbachiftuu gosa garaagaraa ta'e laabba'aa beektume. Laabba'aa jechuun dhadhabaa wayii kan aduun gubee yookaan dhadhabsiise jechuudha. Kan dhadhabe wayii jechuudha. Laabba'aa. Lola'aa jechuun waan dhangala'aa lafarra lola'u yookiin lafarra yaa'uu danda'u lola'aa
qe'ee beektu qe'een akkatti barreeffama qe'ee akka kanatti amma fakkeenyaaf iddoo kanarratti otoo kunnee iddoo kanarratti maal ta'a qe'ee ta'amti qe'ee ta'a garuu asirratti cituu qaba sagaleen jalqaba qe'ee jenna kanaafuu qe'ee naa barreessinu akkasitti barreessina malee akka kanaatti barreessinu tolee itti fufnu qaala'insa beektu amma yeroo ammaa qaala'insi jabaatee jira Itoophiyaa keessatti kanaaf namni baay'ee qaala'insa kan jedhu barreessuu barbaada garuu innaa barreessu rakkataa waan jiruuf qaala'insa jechuun akkatti barreeffaman inni itti agarsiisuudhaaf jechaadha. Hayyee barumsa keenya gara goolabootti jirra nu duukaa bu'aa gadhumaatti tole sa'a kan jedhu akkasitti barreessina sa'aatii si'aachi jedhama baadiyyaatti kun jechuun baay'ee baramaa si'aachi jechuun kana booda jechuudha si'aachi jechuun kana booda jechuudha hiikni isaa si'ool beektu si'ool namni baay'ee ni sodaata si'ool kan jedhan kana garuu argee namni beeku hin jiru si'ool innaa barreessinu akkasitti barreessina si'ool socho'uu dhiifama socho'uu gurmaa'uu ta'e kan jedhu barreessinee ture taa'uu kan jedhu barreessineerra taa'uu sagaleen jalqabaa sin dheerata inni itti aanu sin dheerata taa'uu haala kanaan barreeffama taa'umsa tatamsa'uu kun waan hundumaa qaba jechuudha sagalee dheeraa qaba sagalee gabaabaa qaba isaan kun gabaabaadha irra butaa qaba hudhaa qaba jabaa qofa dhaban miti jabaas mee hin barbaanna gara fuulduraatti tatamsa'uu jedha jechuudha jechi kuni tatamsa'ina yoo jennes tatamsa'ina walga'ii jecha kana yeroo baay'ee itti fayyadamna mitiire walga'ii wal'aansa hamma immoo wal'aansa bira geenyerraa jechuudha kun qubee dubbachiiftuu fi qubee dubbifamaa gidduu galuudhaan tajaajila nuu kenne wal'aansa jennee dubbisna anna barreeffamu akkatti barreeffamu wal'aansa jenneen barreessina amma akkatti barreessinu jechuudha wal'aansa kun wal'aansa jedha malee wal'aansa hin jedhu kun wal'aansa hin jedhu wal'aansa kan jedhu saga olii kana wal'aansa sagaleen asirratti hudhamu jira innaa dubbannu jechuudha innaa dubbannu baasuun kan nu dhibutu jira iddoo kanarratti wal'aansa sinti dhaga'ama sagaleen hudhamee hafe wayii kan nama rakkisu iddoo kanarra baasuun wal'aansa yoo jenne akka kanatti barreeffama wal'aansa jechuun hiikni isaa maalidha hin beekamu jechi kun afaan oromoo keessatti wal'aansa kan jedhu hin beekamu wal'aansa jenna wal'aansa jechuun yaalii jechuudha wal'aansa akkasitti barreeffama iddoo kanarratti sagaleen hudhamuu jira jechuudha wal'aansa dollaa kanarratti sagaleen hudhaan jira kanaaf mallattoo hudhaa galchineet haala kanaatiin barreessina waa'ila beektu warri keessaa cidha godhattan ni beektu jedhee yaada waa'iloota kan jedhu
isaantu beeka warra cidha godhatanii keessaa warra haaraa kana sirriitti ni beeku. Waa'iloota waa'ee beektu waa'ee about jedha afaan Ingiliishiitiin. Waa'ee kee waa'ee jaraa waan akkasii inni barreessu waa'een fayyadamnati bakka baay'eetti fayyadamna waa'ee. Tole yaa'e kan jedhu kun akkasitti barreeffamti. Yaa'e dhangala'e jechuudha. Yaa'iin naa barreeffamu haala kanaatiin barreeffama. Yaa'ii jechuun walga'iidhuma jechuudha miti ree. Yaa'ii. Tole barumsa keenya gara goolabuutti deemaa jirra. Dha'iinsa dhaadhaan kan jalqabutti arafnu dha'iinsa rukuttaa jechuudha. Dha'iinsa jechuun dha'ichas jedhamuu ni danda'a. Daana'oo beektu daana'oo dhangala'uu dhangala'aa dhangala'aa. Kun hundumtuu qubee hudhaa qabaa jechuudha of keessaa. Dhagahi yoo jenne ajaja kennaafii jirra jechuudha. Dhagahi akka dhaggeeffatu akka dhaga'u jechuudha. Boo'uu beektu boo'icha bo'oo beektu. Warri walaloo barreessan bo'oo walaloo jedhu hin beeku sirriitti. Warri qotanis immoo bo'oon akkamitti akka ba'u hin beeku. Bo'oo jechuun toora akka jechuutti miti toora. Bo'oo. Bari'uu. Bu'e. Bakka ol jedhaarraa yookaan immoo gara oliirraa gara gadiitti bu'aa agarsiisamti ree. Bu'e kan jedhu hiikni akkasiidha. Bu'uu kan jedhu immoo wanti sun bu'aa jiraachuusaa yookaan akka maqaatti bu'uu jechuun tajaajiluu danda'a. Bu'aa jechaan galii yookaan immoo faayidaa jechuudha miti ree. Bu'uura kun jalqaba barreessuu qabna ture. Bu'uura kan jedhu kana jalqaba bu'uura jechoota hudhaatiif akka ta'uuf bu'uura kan jedhu kan jalqaba barreessuu qabna ture. Nan qoosee asitti qubee dubbachiiftuu saditu walitti aanee gosa tokko ta'anii sagaleen jalqaba irratti ni gabaabbata. Bu'uura jenna malee bu'uura hin jenne. Kanaaf bu'uura jenna waan ta'eef kanaaf isa kanaa baay'isnee jechuudha. Warri maaliif bu'uudhaaf sagalee bu'u kana dheerachuu qabaatanii mormitan yoo jiraattan nuti loogii goonee miti. Jechichuma tennaa dubbatamu akkaataa sanaatiin dubbatama waan ta'eef akkuma sanaatti lafa keenya jechuudha. Bu'aawwan. Bu'uuraalee faan jedhu bu'uuraalee misoomaa bu'uuraalee akkasii inni barreessuudhaaf jechi bu'uuraalee akkaataa kanaatiin barreeffama. Shaakalli jechoota hudhaa asuma irratti goolamne irraa
warri jechoota hudhaa kana sirriitti hin beekne kitaabota afaan Oromootiin barreeffaman dubbisaa shaakalaa. Jechoonni kun hedduudha. Nuti haguma tokkodha isinitti agarsiisuuf jecha fakkeenyaaf fudhannee kan ilaalle barumsi kun yoo isinitti tole hiriyoota keessanii firaa like, share, subscribe, comment gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Haga barumsa keenya sagantaa birootiin wal arginutti nagaatti.